urjii bakkalchaa jechuun hoggaa dura isaan ka'an dargaggoonni kun moggaasa kanaan ka'an jechaadha. Immaatu min yaadadha isaan beektaa hiriyaa wal taatee yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolchaa tabaabaa keenyaa siitu xaliilchaa haa dhufee caqasee gammachuu galaalchaa jedhaniiti beektaa hiriyaa wal taatee yaa urjii bakkalchaa si malee eenyumaa wallee akkaan tolchaa jedhaniiti kalaanii dura eegalanii deeman. Garuu san booda manguddoon ta'anii hawwisoon kun maqaa Oromootiin hawwisoon dura ijaarame kanaaf akka gaaddisaatti maaliif hin fudhanne kabirootilleen isa jira isaan jalatti kan hunda hawaasa ammachuu danda'u maaliif hin taane jedhanii hoggaas Oromoo jechuun hin danda'amu. Kanaaf moggaasa afran qalloo kannaniif.